Magaalaan Finfinnee magaalota gurguddoo Afrikaa kanneen akka Naayiroobii, Kiigaalii fi Daar es Salaam caaluun bulchiinsa faayinaansii magaalaatiin adda duree ta'uun Koomishinii Diinagdee Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Afrikaa irraa beekamtii argatte. Kantiibaa Adaanech Abeebee akka ibsanitti milkaa'inni kun kan dhufe sirna sassaabbii galii dijitaalessuu fi haaromsa tarsiimootii yoo ta'u, magaalattiin yeroo ammaa galii isii keessaa 70% jalqabbii misoomaaf oolchaa jirti. Konfiraansii kantiibonni biyyoota 6 irratti hirmaatan kana irratti tarsiimoon magaalaa Finfinnee iftoomina uumuu fi piroojektota gurguddoof keessoodhaan maallaqa maddisiisuu irratti akka fakkeenya milkaa'inaatti kan dhiyaatte yoo ta'u, magaalota Afrikaa biroofis muuxannoo guddaa kan qooduudha jedhamee jira. Itoophiyaan bara baajataa 2018 ji'oota 6 jalqabaa keessatti galii alergii doolaara biliyoona 5 argachuun galma kaa'ame doolaara biliyoona 4.42 caaltee jirti. Milkaa'inni kun kan bara dabreetii yoo wal bira qabamu guddina doolaara biliyoona 1.83 kan agarsiise yoo ta'u, kunis bu'aa hojii fooyya'insa diinagdee fi tarsiimoo dijitaalaa 2030 jedhamee jira. Akka ministeerri daldalaa fi ida'amuu naannolee ibsetti tajaajilli galmee fi hayyama daldalaa miliyoona 2 ol toora intarneetiin kennamuun ga'umsa daldalaa kan fooyyesse yoo ta'u, dhuma bara baajataa kanatti galii alergii waliigalaa doolaara biliyoona 9.4 argachuuf karoorfamee hojjetamaa jira. Daawwannaa muummichi ministeeraa Hindii Naarendiraa Moodiin dhiyeenya kana Itoophiyaatti taasisan hordofee biyyoonni lamaan hariiroo isaanii gara tumsa tarsiimootti ol guddisuuf walii galanii jiru. Waliigalteen kun dhiifama viizaa, paaspoortii dippiloomaasii, artifishaal intelijeensii, fayyaa, daldalaa fi deeggarsa gurmaa'insa liqaa garee 20 kan hammatudha. Ambaasaaddarri Indiyaa Anil Kumar Raay akka ibsanitti Hindii fi Itoophiyaan keessumattuu guddina kibba addunyaa Global South keessatti akka michuu murteessaatti wal ilaalu. Wiirtuu daataa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa hundeessuun dhimma xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiru yoo ta'u, tumsi kun guddina diinagdee biyyoota lamaanii caalatti cimsuuf abdii guddaa uumee jira. Itoophiyaa fi Norweey jijjiirama qilleensaa ittisuuf bulchiinsa bosonaa irratti tumsa qaban daran cimsachuun waliigalteewwan gurgurtaa kaarboonii irratti xiyyeeffannoo uumanii jiru. Norweey tattaaffii Itoophiyaan gogiinsaa fi lolaa dandamachuuf gochaa jirtu deeggaruuf waadaa galtee jirti. Kaka'umsa ashaaraa magariisaa dabalatee lafa manca'e deebisuu fi bosona eeguu irratti hojiin qindoominaan mootummoota lamaan jidduutti hojjetamaa jira. Walta'iinsi kun Itoophiyaan bara 2027tti konfiraansii haala qilleensaa addunyaa guddaa akka keessummeessituuf carraa guddaa uumee jira. Kunis investimentii dhuunfaa piroojektota itti fufiinsa qaban irratti jajjabeessuuf shoora olaanaa qaba jedhamee amanama. Ambaasaaddarri Zaambiyaa Itoophiyaatti argaman Alberti Muchangaa naannoon daldala bilisaa ardii Afrikaa Itoophiyaa fi Zaambiyaaf carraa industirii guddaa akka dhiyeessu ibsan. Gabaa namoota biliyoona 1 fi walakkaa qabu kana fayyadamuun industiriiwwan Afrikaa gabaa biyya keessaa qofarratti xiyyeeffachuu dhiisanii gabaa ardii guutuuf qophaa'uu akka qaban hubachiisan. Gamtaa gumruuka taarifa waloo qabu hundeessuun gabaa keessoo Afrikaa eeguu fi humna daldala addunyaa irratti qaban cimsuuf murteessaa ta'uu dubbatan. Naannoon daldala bilisaa ardii Afrikaa guddina industirii tokkummaa diinagdee Afrikaa uumuun gahee ardiin kun dhimmoota addunyaa keessatti qabu akka fooyyeffatu shoora ijoo taphata jedhamee jira. Abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa fooyya'insa seeraa taasiseen lakkoofsi miidiyaalee ayyama argatanii hojjechaa jiranii 300 caaluu beeksise. Yeroo ammaa kana dhaabbileen miidiyaa 309 tamsaasa kallattii, maxxansa, bakka bu'ummaa alaa fi tajaajila intarneetii irratti bobba'anii jiru. Akka abbaa taayitichaatti dhaabbileen dabalataa 55 gara hojiitti seenuuf qophiirra kan jiran yoo ta'u, hordoffiin ga'umsaas cimee itti fufee jira. Haa ta'u malee gabaasni Reporters Without Borders bara 2025 akka agarsiisutti walabummaan pireesii Itoophiyaa sababa walitti bu'iinsa biyya keessaatiin sadarkaa 141 irraa gara sadarkaa 145ffaatti gadi bu'ee jira.
Kunis guddina lakkoofsa miidiyaalee waliin dhimmi qulqullinaa fi walabummaa pireesii yaaddoo ta'ee itti fufuu isaa agarsiisa jedhamee jira. Kabajamtoota hordoftoota OVM jaalatamoo, odeeffannoon keenya gaggabaaboon har'aaf qindeeffanne kanuma fakkaata. Odeeffannoo birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura.